Waraana bilisummaa Oromoo humna waraanaa Tigraay waliin ta'uun uummata Oromoo sirna nama nyaataa garee faashist Abiy Ahmed irraa bilisa baasuuf qabsoo hadhaawaa geggeessutti argama. Waraanni bilisummaa Oromoo humna waraanaa Tigraay waliin ta'uun diinota isaa hafalmatuyyuu malee humna kamiyyuu waliin hirkatee qabsoo kan geggeessu akka hin taane ajajaan olaanaa zoonii kaabaa Jaltayid Alii turtii televezyiinii Dimtsi Wayyaanee waliin taasisan irratti dubbatanii jiru. Yeroo hundaa'uu kannoo absoo ofirratti kannooti kan gaggeessu akkasumas karaa wallos haala gaariirra jira sochiin waraana bilisummaa Oromoo godhaa jiru kan duraa caalaa jabaatetti fufaa jira. Waraanni yommuu geggeeffamu tooftaa waraanaatiif mijatuun geggeeffama kan jedhan Jaltayid Alii keessattuu uummanni Walloo Oromoo sirna dhaadheessitoota sirna nafxanyootaan dararamaa jiras jedhanii jiru. Waraanni gaafa bakkasii haala loluuf si mijaa yeroo dhaabbatteeti kan loltu hoo barbaachisaa ta'e hoos barbaachisu dura deemta hoo hin barbaachifne kan immoo duuba bahuunis haaluma waraanaati. Kanas wanti akka injifannoo warra PP itti fakkeessee haasaa jiru sinuma jira. Uummanni baay'inatti akkasitti uummata Oromoo Walloo kan zoonii ishee yeroo hedduutti irra jira haala ulfaataa keessatti sirna nama nyaataa sirna milikaa yookaan ammoo yaabbaataatiin taarikiin mallasaallee walla jedhan kana mootummaa biyya bulchuu wajjin ta'uudhaan hedduu uummatarraan miidhaa gahaa jiranii. Yeroo kamiyyuu caalaa waraanni bilisummaa Oromoo jabaachaa waan adeemaa jiruuf uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuun diinota isaa falmachuu qabas jedhaniiru. Hanga waraanni bilisummaa Oromoo gizee bosona ture caalaatti waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo isaatiin illee sochii isaatiin illee haala adeemsa isaatiin illee kan duraa caalaatti jabaachaa deemaa jira. Sochiin uummataa illee hedduu haalli uummata irra jirullee baay'ee gara fuula duraatti akka sirni kun uummata kan akka sirni kun jiraannaan uummanni kun jiraachuu hin dandeenye akka namni jiraachuu hin dandeenye akka namni akka namaatti jiraachuu hin dandeenye warroonni kaleessa PPdhaan illee warra Oromoo ta'anii PPdhaan warroonni Oromoo ta'an illee har'a sirni kun sirna nama tokko sirna nama nyaataa sirna warra abbootichi taarikiin mallasaallee warra jedhu sun akka ta'e ifatti agarsiisaa jira.